Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Kello miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo gara mootummaatti galan ilaalchisuun muummeen ministeera Ethiopia Abiyyi Ahmad yaada kenne. Muummeen ministeera Ethiopia Abiyyi Ahmad hoggana waraana bilisummaa Oromoo duraanii sanyii Nagaasaaf waayillan isaa galuu ilaalchisuun yaada kenneera. Ergaa dhimmicha ilaalchisuun dabarseen loltoonni Itoophiyaa keessaa lolatti jiran fakkeenya godhatanii galuu akka qabanis waamicha taasisee jira. Dubbii isaatiin Abiyyi Ahmad akkuma hidhattoonni Oromiyaatti waamicha nageenyaa fudhachuun galan kaanis nagaa Itoophiyaaf akka dhaabbatan hidhattoota obbolaa keenya ta'an hundaaf ergaan dabarsaa jedheera. Ministeerri muummee Abiyyi kana ka jedhe guyyaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaa 19ffaa naannoo kibbaa magaalaa Arbaa Mincitti kabajame irratti argamuuni. Ministeerri muummee Abiyyi nagaa hidhannee Itoophiyaa badhaate ijaaruu galma keenya jalqabaa godhannee hojjechuu qabnas jedheera. Itti dabaluudhaanis shira dubbii fi waraana hiikkannee guddinaa fi badhaadhina Itoophiyaaf harka wal qabannee hojjechuu qabna jechuun dubbatee jira. Odeessa itti aanuun magaalaan Finfinnee dhukaasa gammachuu waraana bilisummaa Oromoo irraa dhaga'ameen rifachuu isaanii himame. Tibbana miseensota WBO mootummaa waliin araara buusan wayita dhukaasa magaalaa Finfinneetti dhageessanitti jiraattonni magaalattii naasuun raafama keessa galuu baramee jira. Dhukaasa gammachuu dhukaafame namoota magaalaa Finfinnee naasiseef mootummaan dhiifama gaafateera. Dhukaasni akkanaa deebii akka hin dhaga'amnes poolisiin magaalaa Finfinnee uummataaf waadaa galee jira. Dhukaasni kun miseensonni WBO duraanii mootummaa waliin hariiroo mootummaa wayitaa bakka qubsuma isaaniitti imalaa jiranitti kan dhaga'ame ture. Kana gidduutti hidhattoonni yeroo Finfinnee qaxxaamuranii lafa leenjii deemanitti sirbaa fi gammachuu yoo sosso'an waan dhukaasaniif jiraattota magaalattii irra naasuu fi jeequmsi uumameera jedhe. Poolisiin ajaja WBO zoonii giddu galaa akka ture mootummaa naannoo Oromiyaa waliin torban darbe waliigaltee taasisuun ni yaadatama. Sanyii Nagaasaa ibsa miidiyaaleef laateen waliigaltichi keeyyata 13 ka qabu ta'uu fi koreen araaraa gaggeeffame hordofuu hundaa'uu himee jira. Kana bu'uura godhachuun miseensonni WBO duraanii ka turan hedduun kaampii qophaa'eefitti seenaa jiru. Dhimma kana ilaalchisee paartiin Izeemaa waraanni mootummaa waliin hariiroo uume hidhannoo isaa hiikkatee sochii taasisuu qaba jechuun ibsa baasee jira. Odeessa itti aanuun yeroo dhibdeen mootummaa federaala Somaaliyaa fi naannoo Juubalaand gidduu ammaate kanatti Itoophiyaan gara Juubalaand meeshaa waraanaa ergiteetti jechuun Somaaliyaan himatte. Torbanoota darban xiyyaaronni lama meeshaa waraanaa seeraan ala fe'anii magaala guddoo Juubalaand Kisaamaayyoo seenaniiru jedhe mootummaan Somaaliyaa. Ibsi ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa baase xiyyaaronni kunneen pirezidaantii itti aanaa duraanii Juubalaand Mohammed Said Adanii fi eegduu isaanii fe'anii gara Itoophiyaa imalaniiru jedhe. Himannaa kanarratti ammatti gama Itoophiyaatti wanti jedhame hin jiru. Naannoon Juubalaand dhimma filannoon wal qabatee mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin muddama siyaasaa fi nageenyaa keessa jirti. Erga qaamoleen lamaan ajaja hidhaa wal irratti baasanii booda hariiroo mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qabus adda kutuu beeksisteetti. Somaaliyaan torban darbee gaafa jimaataa Itoophiyaan Juubalaand keessumaa naannawa Geedoo keessatti walitti bu'iinsa sabaa kakaasuuf sosso'aa jiraachuu ishee himatteetti. Ibsi dilbata kana ba'e wanti adeemaa jiru Itoophiyaa qaamolee hidhatan deeggaruun naannawa Geedoo to'achuuf qaama taasistudha jechuun himatte. Mootummaan Somaaliyaa bulchiinsa Juubalaand keessatti sochiin Itoophiyaan taasistu seera idil addunyaa akka cabsu akkasumas birmadummaa fi tasgabbii Somaaliyaaf yaaddoodha jedhe. Mootummaan Somaaliyaa himannaa akkanaa Itoophiyaa irratti yoo dhiyeessu kun ka jalqabaa miti. Kana duras Itoophiyaan hidhattoota naannoo Puuntilaand, Galmudug fi Irshaaballee keessatti sosso'aniif meeshaa waraanaa fi leenjii kennaa jirti jechuun irra deddeebiin himataa turteetti. Ibsi gaafa dilbataa ba'e garuu wantoonni Itoophiyaa waggaa tokko darbee raawwatte jedhe daangaa bal'ifannaa bu'uura kan godhatedha jechuun himate. Dabaluunis dambii idil addunyaa cabsuu qofa osoo hin taane carraaqqii dhibdee biyyoota lamaan gidduu jiru gama dippiloomaasiin furuuf taasifamu balaarra akka buusudha jedheera. Ibsa mootummaa Somaaliyaa Itoophiyaa itti himatte irratti Itoophiyaan badii biraa kan raawwattu yoo ta'e ofirraa akka ittisu hime. Akkasumas faallaa mootummaa Somaaliyaa namoota mootummaa Itoophiyaaf tumsa kennan irratti tarkaanfii akka fudhatu akeekkachiiseera. Itoophiyaan waggaa dura waliigaltee ulaa galaanaa argachuuf dandeessu akka biyya walabaatti kan of waamtu Somaalilaand wajjin erga mallatteessiteen muddamni biyyoota lamaan gidduu dhalateera. Itoophiyaan waliigaltee kanaaf deebiitti Somaalilaandiif beekamtii kennuu malti jedhamee ture. Somaalilaandii qaama kiyya ka jettu Somaaliyaan immoo waliigalteen kun birmadummaa kiyya sarba jechuun cimsitee balaaleffatteetti. Booda kana immoo mootummaa Juubalaand waliin Itoophiyaan hariiroo qabdii meeshaa dhiyeessaaf jirti jechuun himattee jirti. Dhimmuma waliigaltee ulaa galaanaan wal qabatee Soomaaliyaan loltoonni Itoophiyaa Al-Shabaab loluuf
Somaaliyaatti ergaman ergama haaraa gamtaa Afrikaan ala akka ta'an ibsuun ni yaadatama. Oduu keenya dhumaatiin finciltoota aangorraa kan kaafame pirezidaantiin Sooriyaa Bashar al-Assad Raashiyaatti baqachuutu himame. Aangoo abbaa isaanii irraa dhaalaniin waggoota dheeraaf pirezidaantii Sooriyaa ta'uun kan bulchaa turan Bashar al-Assad erga finciltootaan aangoo irraa kaafamanii eessa jiru ka jedhu gaaffii nama hedduu ture. Amma garuu Assadii fi maatiin isaanii Raashiyaa Moskoo dhaquun kooluu galtummaa argachuu dhaabbileen oduu Raashiyaa madda Kiriimiliiniin wabeeffachuun gabaasaniiru. Gabaasa kana TV'n mootummaa Raashiyaa gabaasuu hordofee gaaffii erga humnoonni finciltoota Damaasqoo to'atanii booda pirezidaantiin duraanii Sooriyaa kun eessa akka jiran ilaalchisee tilmaama ka'aa turetti waan xumura godhe fakkaata. Kanaan dura ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Assad pirezidaantummaa gadhiisuuf murteessee aangoo karaa nagaa akka dabarfamuuf qajeelfama kenneera jechuun beeksisee ture. Buufata waraanaa ijoo lama Sooriyaa keessaatii ka qabdu Raashiyaan michuu cimtuu Assad yoo taatu, Assad aangoorra akka turuuf waraana waggoota 13 Sooriyaa keessa ture keessa seenaa turte. Ta'us garuu Raashiyaan michoota ishee ijoo biroo Iraanii fi Hizbollaa Libaanos waraana keessa turuu hordofee yaada tasgabbaa'ina leellaa finciltoota Sooriyaa kanaan mootummaan Assad akka hin kufne dhorkuu hin dandeenye. Assad erga torbee tokko dura Damaasqootti ministeera haajaa alaa Iraan waliin wal arganii as hin mul'anne. Guyyaa sana finciltoota naannoo dhuunfatan sana saffisa guddaan akka aleelan dhaadatanii ture. Dilbata ganama erga hidhattoonni mormii tokko malee magaalattii seenanii booda gareen hidhattoota Islaamummaa Hayaat Tahraan al-Shaam michoota isaatii waliin mootummaan abbaa irree Bashar al-Assad baqataniiru jechuun labsanii. Achiin boodas pirezidaanticha irraas ta'ee waraana mootummaa yookaas miidiyaalee mootummaa irraa mirkaneessi gabaasa kanaa waan hin dhaga'aminiif oduun waa'ee bakka Assad jiruu hin baramne ture. Hoogganaan dhaabbata UK keessatti argamuu fi dhimma Sooriyaa hordofu Observatory for Humanity Rights Sooriyaa akka jedhanitti xiyyaarri Assad fe'ee jira jedhamee tilmaamamu humnoonni nageenyaa waraana bakka sanaa osoo hin sosso'in dura karaa buufata xiyyaara idil-addunyaa Damaasqoo Sooriyaa keessaa ba'aniiru jedhe. Namoonni balalii Damaasqoo keessaa fi ba'u hordofuun Assad yoom ba'uu akka danda'anii fi eessa dhaquu akka danda'an adda baasuuf turan. Dhaabbanni oduu Reuters qondaaltota olaanoo waraana Sooriyaa maqaan isaaniin ibsamne lama wabeeffachuun akka jedhetti Assad dilbata ganama buufata xiyyaaraa Damaasqootti xiyyaara Sooriyaa Air yaabbatanii turani. Xiyyaarri kunis sa'aatii biyya keessaa barii sa'aatii 10tti buufata xiyyaaraa irraa ka'uu malee bakki qubatte eessa akka ture hin ibsamne ture. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaataa ka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaannuuf tura.